Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam gargaareessitanii ameen galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa koorsii dubbii Kiristoosiin boqonnaa sadaffaa barachaa akka jirru obbolaawwan barumsa kana barachaa jirtan ni yaadattu. Boqonnaa kanaan egaa kutaawwan darban kutaawwan ja'an tokko ilaalleerra guyyaa har'aa boqonnaa kana gudunfuudhaaf kutaa torbaffaa walumatti wanta baranneen gooftaan keenya dursee kan dubbate caqasa tokko kaasuudhaan gudunfinaa jechuudha. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 23 anaan kan hin gufanne hunduu eebbifamaadha jechuudhaan gooftaan keenya kan dubbate akka mata dureetti guyyaa taasifachuudhaan boqonnaa kana ittiin gudunfinaa jechuudha. Abbaan icciitii nu gidduutti argamee akkuma yeroo darbanii har'as icciitii isaa nuuf ibsuun fedhaa feeyyama isaa nuuf haa ta'u. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Yesuus Kiristoos bara barsiisaa ture keessa jechuudha foon keenya uffachuudhaan dacheera deddeebi'ee barsiisaa yeroo turetti guyyaa tokko kan dubbatedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 23 irratti. Anaan kan hin gufanne hundumtuu eebbifamaadha kan eebbifamedha jechuudhaan dubbate jechuudha. Yeroo sanatti namoonni inni foon uffatee naanna'uu isaa qofaadhaaf kallattiin taaneen hubatanii turan jechuudha. Ilma Yoseefi dhaalottuu sibaati Yoseef irraa likka akkuma nuti abbaa keenyaaf haadha keenya irraa akkuma dhalannutti kallattii sanaatiin inni mana Yoseefitti wanta guddate qofaadhaaf yaa dursinee boqonnaa lammaffaatti bal'inaan ilaalleerra. Ilma Yoseef fooniin ilma Yoseefitti fokkaachaa ture. Akkuma isaanii taraa nama tokkotti fokkaachaa ture. Kana hundumaa ilaaluudhaan kallattii hin taaneen namoonni baay'een itti gufachaa turan jechuudha. Innaa gooftaan keenya kana ta'uu koo ilaalee kan natti hin gufanne foon uffadhee isin gidduu deddeebi'uu koo ilaalee kan natti hin gufanne isiniif jecha akkuma keessanitti nyaadhee dhuguu koo akkuma keessan dadhabee rafuu koo kana hundumaa ilaalee kan natti hin gufanne inni maalidha eebbifamaadha jechuudhaan dubbate jechuudha. Egaa nutis barumsa kanaan dursinee barachaa akkuma turre galanni isaaf haa ta'uti gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuudhaaf yookiin fayyina dhala namaa raawwachuudhaaf kan dhufe foon uffateetu malee fokkeessuudhaan miti. Foon keenya guutummaatti uffatee nama ta'eetu kun immoo akka barbaachisu bal'inaan boqonnaa lammaffaa jalatti ibsineerra sirriima. Ilmi Waaqayyoo fayyina dhala namaadhaaf foon uffachuun hin barbaachisaa eeyyeen hin barbaachisa sirriima barbaachisa waan ta'eedhaaf ilmi Waaqayyoo kana taasisee maal taasiseera addunyaa kana fayyiseera. Innaa foon keenya waan uffateedhaafidha akkuma keenya dadhabee kan rafee akkuma keenya kan beela'ee kan nyaate akkuma keenya kan dheebotees kan dhuge foon keenya waan uffateedhaaf jechuudha. Goon kan nama guutuun nama jechuudha. Nama guutuu waaqa guutuu waan ta'eedhaaf nama guutuu amala namaa namni tokko nama ta'uu isaarraan kan ka'e kan inni raawwatu yaa'u
beela'uun dheebbochuun dadhabuun rafuun ka'uun nyaachuun isaan kun hundumtuu namni nama waan ta'eedhaaf kan raawwatudha malee cubbuu waa tokko miti. Amalummaa namaadha jechuudha isaan kun guutummaatti namni nama ta'uu isaadhaaf sababaan kan raawwatudha. Namni nama waan ta'eef hin dadhaba. Namni nama waan ta'eedhaaf hin nyaata. Namni nama waan ta'eedhaaf hin dheebotaa hin dhugaa hin beela'a. Gooftaan keenyas guutummaa foon keenya uffatee waan dhufeedhaaf maal ta'eera kana hundumaa raawwateera jechuudha. Kana kan raawwateef inni sirriima foon keenya uffatee nama ta'uu isaarraan kan ka'e haa ta'u malee baay'ooliin immoo wantoota kana ilaaluudhaan Kiristoositti ni gufatu. Likka akkuma bara sanaa jechuudha. Bara sana qaamaan murtaa'ee bara barsaatu jechaadha. Qaamaan murtaa'ee namoota gidduu deddeebi'aa waan tureedhaaf sana ilaaluudhaan qofatti gufachaa turan namoonni baay'een. Kan inni beela'u kan inni nyaatu dhugu bakka tokkotti waaqayyo bakkaan hin murtaa'u inni garuu bakka tokkotti gaafa inni argamu mana ta'u keessa taa'ee achi jira gaafa jedhamu kana hundumaa ilaaluudhaan kan inni jedhu baay'ee namoonni kun dhugaa Kiristoos eenyu akka ta'e Iyesuus Kiristoos yeroo sana barsaa kan ture eenyu akka ta'e kallattii ittiin hubatan dhabaniitu miti. Kana sirriitti beekuu danda'uutii qabna. Guyyaa irraas haa ta'u yeroo sana namoonni turan kallattii ittiin inni dhuguma masii ilma waaqayyoo ta'uusaa hubachuu dadhabaniitu miti. Inni mataasaa si'a baay'ee deddeebi'uudhaan dubbateera. Ofuma isaanis dubbataniiru. Mataasaa waaqayyoo wajjirraa wal qixxeessa ani ilma waaqayyoodha of jedha jechuudha. Itti dubbataa dhuunfa isaanii jechaadha. Gooftaan keenya kallattii karaa baay'ee akka isaan hin gufanne gufannaa jaa akka isaan baay'eef kallattii adda addaatiin namni raawwachuu kan hin dandeenye waaqni qofti kan raawwatu osoo raawwatutti agarsiise. Waaqa ta'uusaa abbaa duukaa wal ta'uusaa itti himee inni masii ta'uusaa dubbatee isaanis ilma waaqayyoo of jedhanii amma dubbatan isaa mataan isaanii ga'an. Kana hundumaa keessa garuu darbaniitu isaan kana hundumaa fudhachuu dhiisuudhaan namoonni maal taasisu kan biraa kan inni deemu laaluudhaan kan inni nyaatu dhugu laaluudhaan Kiristoositti baay'ooliin gufachaa turanii. Guyyaa irraas itti gufatu namoonni baay'een itti gufatu maaliidhaaf kan barraa'ee jiru gooftaan keenya maalummaa isaa kallattii ittiin ibsee fayyinaaf kan ta'u wantoonni baay'een osoo jiranii namoonni baay'een garuu kana laaluun barbaadan kanarraa kan ka'e itti gufachaa jiraatu. Kana qofa miti ofii isaanii gufatanii booda namoota baay'ees immoo kanneen gufachiisuudhaaf dhama'an kottuu boolla keessaan si baasa jechuudhaan ofii isaanii miila lamaan si ol keessa dhaabbatanii boolla keessa dhaabbachuudhaan kottuu boolla keessaan si baasaa warreen jedhan ba'uunatti waaqayyoo laphee hunduma keenyaaf haalaatu namoonni akkasii baay'een jiru jechuudha. Innaa dursinee boqonnaa kanaan nuti immoo waa'ee ilma waaqayyoo gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos baay'ee ibsineerra. Manni kiristaanaa keenya kan isheen amantu kitaabni qulqulluun dhugummaa isaa kan inni ibsu boqonnaa kanaan kutaawwan 6 darbaniin sirriitti ibsineerra waa'ee gooftaa keenya. Boqonnaa 4ffaattis bal'inaatti deebinee kanneen ibsu ni qabaanna. Boqonnaa 3ffaatiin Kiristoos eenyu akka inni ta'e ilmi waaqayyoo eenyudha Iyesuus Kiristoos kan jalqabaa ilma amalummaa waaqa abbaa akka inni ta'e ilma abbaa akka inni ta'e jechaadha. Ittaanee waaqa amanamaa waaqa dhugaa waaqa amalummaa kan kennaa osoo hin taane waaqa amalummaa ta'uusaa ibsineerra. Al tokkotti nama guutuu waaqa guutuu ta'uudhaan addunyaa kan fayyis ta'uusaa baranneerra. Nama guutuu waaqa guutuu ta'uusaa baranneerra. Uumaa ta'uusaa baranneerra. Addunyaa hundumaa kan argamsiisaa isa malee waa tokko kan hin taane kan ta'e. Jalqaba jecha ture jechichi waaqeffate jechichi waaqeffate kan jiru sana bal'inaan ibsinaa kan biraas wantoota baay'ee kaasuudhaan maalummaa gooftaa keenyaa kan ibsine manni kiristaanaa keenya kan isheen amantudha. Isaanis immoo caqas kitaaba qulqullaansiitti kan deggaramanidhaa fi dhugaa barumsa waa'ee ilma waaqayyoo kan ta'edha. Guyyaa dheengaddaa kan jalqabe waggaa 100 waggaa 200 waggaa 500 kan jalqabe osoo hin taane hundee kan qabu inni kan barsiise duuka boonni kan isaan barreessan abboonni duuka boota dhufan kan isaan hiikan amma ammaatti iddaa wal qabatee hanga irraatti kan ga'edha. Wantoota nuti ibsaa turre jechuudha. Namoonni tokko garuu kana dhiisaniitu dhugaa barbaaduudhaaf osoo hin taane dursanii sammuu isaanii keessatti waan ta'e uumu wanta sammuu isaanii keessatti uuman kan ammoo dhugaa taasisuudhaaf jecha maal godhu kitaaba qulqulluu garagalchuutti deebi'u. Keessaas caqasni isheen kun maal jetti asitti maal jetti asitti maal jetti asitti maal jetti jechuudhaan
waa'ee Kiristoos irratti dogongora guddaa uumaniitu Kiristoositti gufachaa umurii isaanii biyya lafaa ittiin xumuru jechuudha. Ba'uunatti waaqayyo kanarraa hunduma keenya nu haa oolchu. Kiristoositti gufachuudhaan umurii isaanii guutuu kanneen biyya lafaatti fixan gufannaa Kiristoositti jechaadha. Itti waa'ee Kiristoos sammuu isaaniitti keessatti waan ta'uuman dursinee amma kanneen ibsaa turre hundumaa isaaniin galchuu inni isaaniif akka kitaabarra hin jirreetti jechaadha. Ba'uunatti amma dubbachaa kan ture hundumtu isaaniif kitaabarra akka hin jirreetti isaan kan isaan barbaadan maadha? Dadhabuusaa irrafee kunoo akkasidhaa kunoo kadhatee kunoo kana godhe isaan kun hundumtuu maalummaa isaanii gara fuuldaatti bal'inaan ni ibsina. Gooftaan keenya kana raawwateera dursinees ibsaa turre nama guutuu waan ta'eedhaaf kana raawwateera. Nuti Kiristoosiin ilaaluudhaaf caqasa tokko qofatti kan ilaaluu kan qabnu kitaaba qulqulluu guutummaa isaa boqonnaa xumuraatiin waa'ee gaaffiiwwanii obbolaawwan adda addaa baroota adda addaatti Kiristoos uumaa keenya irratti kaasan deebisaa hojjetan bal'inaan ni ilaalla. Yeroo sanatti ni arganna. Asitti garuu kaasuu kan barbaanne maalidha? Kanneen amma baranne kana namoonni baay'een fudhachuu waanta hin barbaanneedhaaf ittiin dogongoraa jiraatu. Eenyuyyuu haa ta'u eenyu qajeelummaa amma barbaade yoo qabaate iyyuu qajeelummaa jechuudha. Biyya lafaatti qajeelummaa jennee kan waamnu jaallatamuus haa ta'u kallattii adda addaatiin wanta barbaadan yoo qabaatan ammam yoo deemaniyyuu garuu Kiristoositti gufannaan faayidaa waa tokkoyyuu hin qabu. Akkuma lakkoomsa baay'ee guddaa tokko zeeroodhaan akka baay'isuuti. Lakkoomsa abbaa barbaanne zeeroodhaan yoo baasne deebisaa zeeroo ta'a. Innaa qajeelummaan amman ba'u yoo jiraateyyuu garuu Kiristoositti gufannaan yoo jiraate waa tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaaf obbolaawwan keenya kanneen barachaa turre kana hundumaa sirriitti qabanne keessumattuu sobdoota arraba qofaadhaan kabaja isaa malee Yesuus Kiristoosiin maqaa adda addaatiin waamuutiin ni waaqessinaa warreen jedhaniif akkasumas immoo caqasa cittuu qabachuudhaan Yesuus ikkoo akkasidha Kiristoos ikkoo akkas warreen jedhan irraatu of eeggachuudha. Kana yoomutaan dagachuu hin qabnu eenyu addunyaa kamirra yoo deemne Kiristoosiin barsiisuudhaaf barbaada. Garuu Kiristoosiin kan barsiisu Kiristoos akkam akka ta'e adda baasuun beekamaadha. Kiristoos inni mana kiristaanota isaa adda qabattee jirtu inni kan barsiise duukaa bu'oonni kan barsiisan abboonni duukaa bu'ootaa kan isaan barsiisan wal qabatee kan dhufedha. Kanarraa ala Kiristoos baay'eetu jira ba'uunet addunyaarra lakkoomsa kan hin qabne jechaadha. Kiristoos baay'ee inni kunis kitaaba qabatee kunis kitaaba qabatee Kiristoos warreen jedhan irraatu sirriitti of eeggachuun nu barbaachisa. Manni kiristaanaa keenya caqasaa osoo hin taane kitaaba qulqulluutiin kan isheen deemtu barumsa abbootiitiin kan isheen deemtu iraasuu manittima kiristaanaadha amantaa kan dhaabdee kan jirtu maaliif abbaan kitaaba qulqulluu mataasaa mana kiristaanaa ba'uunet kitaabni qulqulluun mana kiristaanaa keessaa argame malee mana kiristaanaatu kitaaba qulqulluu keessaa ba'e miti. Mana kiristaanaadha kitaaba qulqulluu guyyaarraa qabannu mataasaa kan kootii jechuudhaan qannonaadhaan murteessite kan qabattu mana kiristaanaa keenyadha. Innaa caqasoota warreen hoogganaman warreen deddeebi'an caqasa cittuu baachuudhaan kunoo asitti akkasidha waan ta'eef akkasidha warreen jedhan umurii isaanii haala kanaatiin biyya lafaa xumuruudhaaf guyyaadhaaf galgala kanneen dhamaan waaqayyo isaan kana keessaa isaan haa baasu. Nuti immoo kan baranne kanaan cimnee qabanne waa'ee Kiristoos ilma waaqayyoo ammas kan baranne gara fuuldaattis barachuudhaaf kan jirru manni kiristaanaa keenya kan isheen barsiistuun cimnee dhaabbachuun nurra jiraata. Maaliif kana hin taasisnu yoo ta'e Kiristoosiin cimnee hin dhaabbannu yoo ta'e waa tokko faayidaa hin qabneef jechuudha. Faayidaa kan qabuudhaaf gaarummaan qajeelummaan jireenyi bara baraa kan argamu Kiristoositti warreen hin gufanne qofaafidha. Kanaafidha gooftaan keenya anaan kan hin gufanne eebbifamaadha jechuudhaan kan dubbate jechuudha. Walumaa galatti gaafa qonnaa kana kanumaanidha kan raawwannu. Kutaan ittaanu boqonnaa afureffaadha. Kutaa ittaanuun kana qabannee kan dhufnudha kan ta'u yeroo hundumaan wajjirraan kan jiru sagalee isaa akka dubbannuudhaaf akka dhaggeeffannuudhaaf kan nuuf eeyyamu
uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan baranne hundumaa laphee keenya keessa nuuf haa bulchuu. Kutaatti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii. Galanni Waaqayyoof.